warahmatullahi wabarakatuhu. Fayyadamtoota yuutuubii hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii. Ani yeroo dhiyoodha kanan gara yuutuubii kanaa dhufe wooma tokkoon qabu sabskiraayibis laayikis wooma tokkoon qabu waan ta'eef wantan gara keessan dhufe mee haaluma yuutuubii kanan ilaalaa hammam akka inni na fayyada laatee dha gara yuutuubii dhufe mee yuutuubiidhaan wal na barsiisan sin jedha namoonni ol ni gaarii qabdan viidiyoo koo kana jechaadha laayikii sabskiraayibii gochuudhaan ofitti na dabalaan sin jedha jiru namoonni gagaariin baay'ee jiru kan jechaadha sabskiraayibis laayikis nama godhane kan waliin guddanna wal guddisna jechaadha namoonni akkasii hinuma jiru waan ta'eef kanaafuu viidiyoo koo kun yoo isinitti dhufe hamma dandeessanuun waan sanarraa eegamunaaf gochuu hundi gatanaa isiniin jedha. Mee viidiyoon gadhiise kana irratti ilaalee namni meeqa akka inni nama bira naaf ga'a yoo inni hamma tokko nama bira naaf ga'e amma tokko naaf ilaalame jajjabaadhaan illee akkana irratti hojjedhu waa tokko shakkii tokko hin qabu waan ta'eef namoonni viidiyoon kun illee isin bira ga'e yaada keessan koomantii jalas illee naaf kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Walitti deebinan sin jedha mee viidiyoon kun yoo nu gammachiise walitti deebina waan ta'eef namni akkuma nammeedhe namni viidiyoon kun isin bira ga'e hamma dandeessanuun laayikii sabskiraayibii naaf godhaan isiniin jedha.